Aayishaa Markafuunee kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota hordoftoota Biiftuu Miidiyaa Neetwoork yeroo ammaa qabannee isinii dhiyaannam akka itti aanutti isinii dhiyaatamu amma xumura sagantaatti nu wajji turan affeerraa gama keenyaatiin kanneen maatii keenya hin ta'inis maatii keenya dabalamuudhaan subscribe gochuun nu jajjabeessam gara odeeffannootti ceenam. Gargaarsi uummata Walloo rakkateef taasifamu yeroo ammaa kallattii qabatee jira. Jaarmiyaa tokko qofaa miti jaarmiyaan adda addaa hirmaataa jiru. Namuu kallattii danda'een tattaafataa jira. Namoomaaf jecha gargaaraa jiru. Garuu karaa jaarmiyaa seera qabeessaan osoo ta'e caalatti hiikaa qabaata kan jedhan Hayyuu Islaamaa Raayyaa Abbaa Mancaa. Namootarraa walitti qabanii gargaarsa hawaasa rakkate biraan ga'uuf of eeggannoo cimaa barbaachisa jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Hawaasarraa warri nyaatan hawaasa kana cabsuudhaan garaagarummaa hin qabu. Maallaqa hawaasa kanaaf walitti qabame nyaachuun itti dhukaasanii ajjeesuudhaan adda miti jedha Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Ergaa isaan waliin taasisaniin jaarmiyaa gargaarsaa akkasumallee jaarmiyaa gargaarsaa garaagaraa waliin deeggarsa uummata kanaaf taasisan keessa deebii tokko malee ammas akka itti fufu jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsanii jiran. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa iddoo adda addaatti akka deeggarsi kun taasifamus haala mijeessanii jiran. Haala mijeessuu kana wal qabate namoonni hubannoo hin qabne karaa qajeelfama isaan kanan akka uummata kanaaf tumsanis gaafatanii jirani. Namoonni tokko fakkeessuudhaan akka deeggarsa uummata Walloof walitti qabu fakkeessanii faayidaa isaaniitiif jecha burjaajii adda addaa akka uumaa jiranis beekamee jira. Namoonni kanarraa isa akka of qusattan waamichi isinii dabarfamee jira. Uummata nagaa rakkatee akka eef qabeenya isaanii irraa buqqa'aa jiru gargaaruu dhiisanii akkasumallee baankii irraa gara kiisha isaaniitti galfachaa akka jiranis dubbatamee jira. Kuni waan nama qaanessuudha. Isaaniifis gaarii akka hin taane akkasuma dirqama namummaas akka ba'an itti dubbatanii jiran. Raayyaa Abbaa Mancaa ergaa kana kan dabarsan hawaasa guutuu Oromoo akkasuma warroota waan hin taane dalagaa jiraniifis dhaamsa jedhameeti jira. Naannoon Amaaraa kaartaa kitaabarra baase atattamaan akka sirreessu naannoon Tigraay akeekkachiise. Kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kaartaa kanam yookaan danaa kitaabota barnoota naannoon Amaaraa baase hatattamaan akka sirreessu gaafatan. Kaabineen naannichaa akka jedhutti naannoon Amaaraa bakkeewwan to'ate kaartaa agarsiisu hin sororu taanaan akka mudatuuf itti gaafatamummaa fudhata jechuun akeekkachiisanii jiru. Baankiin Daldala Itoophiyaa sababa rakkoo siistamaa guyyoota 10 dura isa mudateen birrii miiliyoona 801.4 fudhatamuu ibseera. Amma maallaqni jalaa fudhatame keessaa dhibbentaan 78 deebi'uu pirezidaantiin baankichaa kan ta'an Abbe Saanoon himaniiru. Fudhatamuu maallaqaa kanaan wal qabatee baay'inni maamiltoota isaanii irra caalaan barattoota akka ta'e maallaqa kana kan daddabarsaa turan barattoota jechuudhaan barattootaafis akeekkachiifni kennamee turan. Ta'u malee barattoonni warroonni maallaqni kun karaa isaaniitti darbe yookaan dabarfatanis deebisuudhaaf sodaa guddaa akka qaban haala nageenya isaaniitiif sodaan keessa isaaniitti uumamuudhaan jal'isaa jiru jedhamee jira. Ta'u malee akka deebi'u yuunivarsiitiilee adda addaa irratti waamichi godhamee jira akkuma itti fufeetti jira. Gara oduu biyya alaatti ceenam akkaawuntiin onlaayinaa lammiilee Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'amu kiyyoo haakaroonni Chaayinaa qopheessan seenuu ministeerri haqaa fi biiroo qorannoo federaalaa USA ibseera. Lammiileen Chaayinaa 7 duula haleellaa saayibarii gaggeessaa turan jedhaman himatamanii yeroo. Naayijeeriyaatti sagantaa tola ooltummaa abbaan qabeenyaa tokko qopheessarratti namoonni baay'achuurraa kan ka'e walirra ejjechuudhaan shamarree waggaa 8 dabalatee lubbuun namoota 8 darbuu dubbatamee jira. Abbaan qabeenyaa kun maallaqa Itoophiyaa hanga qarshii 200,000tti tilmaamamu qooduudhaaf akka ifoomse kan dhagaan hawaasni biyyattiin baay'achuudhaan akkasuma humnaa ol achitti argamanii jiran. Nama wal qabatee walirra ejjechuudhaan hiriira keessatti miidhaa qaqqabeen lubbuun namoota hedduu darbee jira. Akkasuma kan amma ifata 8 jedhamaa jira. Akkasuma baay'inni namoota miidhamanii kanaa ol ta'uu isaanii hin shakkama jechuudhaan poolisiin biyyattii qorannoo irratti gaggeessaa jira.
Raashiyaan haleellaa lubbuu 137 galaafate namoota 4 shororkeessummaan himatte. Raashiyaan namoota 4 galma koonsartii magaalaa Moosikoo irratti akkasuma haleellaa raawwachuun yoo xiqqaate lubbuu namoota 137 galaafatan jette yakka shororkeessummaan himatteerti. Namoonni kunneen hundinuu guyyaa haleellaa raawwate kana qabamanii. Harki isaanii duubatti hidhamuun kanneen kaan immoo teessoo socho'u wiilcharii irra taa'uun dhaddacha irratti dhiyaataniiru. Haleellaa jimaata darbe raawwatameen gareen IS Islaamikii IS ofiin jedhamu itti gaafatamummaa fudhatuun viidiyoo waraabee gadhiisee jira. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtooman UN Gaazatti hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatu gaafate. Kunis erga Ameerikaan ejjennoo ishee amma dura qabdu geeddaruun seera kan kuffisuu dadhabuu isheetiin ragga'e. Murteen USA kun adda addummaa ejjennoo michuu ishee Israa'el wajjin dhimma haleellaa lafoo Gaazaa keessa irratti qabdu ilaalchisuun dhufuu isaa agarsiisa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenyaa waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddam. Oduu yeroo ammaa qabnu asuma irratti raawwatama. Hanga oduu biraatiin walitti deebinu nagaan nu turaa.